Ashamaa kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee odeeffannoo wayitaawaa qabannee jirra. Hamma dhumaatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Naannoo Amaaraatti finxaaliyyii Gondar kan ittiin of tuulaa turan Taaddasee Sheetee kan jedhamu hidhattoota isaa waliin barbadeeffamee jira. Hooggantoonni faannoo yeroo gara yerootti tarkaanfii irratti fudhatamaa dhufuun finxaaliyyii isaan jala jiran sodaa fi abdii kutannaa keessaa isaan galcheera. Tibbanaa Shawaa keessatti garee hooggantoota finxaaliyyii kanaa dhumuun isaanii beekameera. Kana malees Koloneel Taaddasee Sheetee hidhattoota isaa waliin barbadaa'ee jira. Egaa humni finxaaliyyii dhiittachaa ture kun raayyaa ittisa biyyaa jalaa miliqee bahuu akka hin dandeenyes beekameera. Odeeffannoo biroon ibsi mootummaan Itoophiyaa waliigaltee nageenyaa cabse jedhuun Keeniyaa Naayiroobii irraa kennamee beekamtii ONLF ala ta'uu koreen giddugaleessaa adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden beeksise. Ibsichi waliigaltee bara faranjoota 2018 mootummaa Itoophiyaa waliin Asmaraatti taasifamee kan cabsee fi ONLF kan bakka buune ta'us himeera. Waliigalticha hordofee naannoo Somaaliitti haalli nageenyaa fi jalqabbiin hojiilee misoomaa mul'atan jajjabeessaa ta'us dubbateera. Addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden hawaasni ibsa qaamolee dhuunfaarraa kennaman kanneen akka hin burjaajofnee fi qaamoleen dhuunfaa kunneenis gochicharraa akka of qusatan hubachiiseera. Egaa qophii qabannee jirru asumaan golomnaa yeroo dansaa qabaadhaa galatooma. Egaa kabajamtoota keenya qophii qabannee jirru asumaan golomnaa yeroo dansaa qabaadhaa galatooma.